Ashamaa dhaggeeffattoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee. Miidiyaan Kiilolee odeeffannoo wayitaawaa ta'an kan isin biraan gahudha. Akkuma baramee guyyaa har'aa waa'ee imala badhaadhinaa fi muummicha ministeeraa magaalaa Baahir Daaritti dubbataniin kan walqabatee isin biraan geenyaa hanga dhuma qophii keenyaatti nu waliin tura. Ministeerri muummee Dr. Abiy haasawaa eebba riqicha Abbayyaa haaraa magaalaa Baahir Daar irratti taasisaniin humni hidhatee naannoo Amaaraa jiru jireenya nagaatti akka deebi'u jechuun gaafataniiru. Dr. Abiy haasaa isaanii keessatti ajjechaan hin barbaachifne gahaadha jechuun ergaa dabarsaniiru. Muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed humni hidhatee nagaatti deebi'ee itti gaafatamaa mootummaa naannichaa Araggaa Kabbadee waliin yoo hojjete mootummaan federaalaa tumsuuf qophii ta'us ifoomsaniiru. Kanumaan kan wal qabatee abbichuun saboonni martuu biyya isaanii irratti miirri abbaa biyyummaa akka isaanitti dhaga'amu fayyadamummaa kallattii haqa qabeessaa akka argataniif miirri obbolummaa akka dagaaguuf hayyuu hojjechaa jirudha. Seenessi qeenxee seenessa sabootaa alagoomsuun miira tokkummaa fi jaalala biyyaa miidhuu ta'uu hubachuun seenessa waloo dagaagsuun riqicha tokkummaa saboota gidduutti hayyuu ijaaraa jirudha. Karaa abbichuutiin waadaan badhaadhinaa waloo dhugoomsuuf biyyaaf galamee tokko tokkoon hojiitti hiikamaa jira. Durumaa abbichuun hojiileen jalqabamanii hin xumuramanii hojiitti hin galiin hankaakan hin jiranii. Pirojektoota gurguddoo sadarkaa biyyaatti qabamanii hojjetaman keessaa riqicha sadarkaa guddinaa fi qulqullina isaan Afriikaafuu keessummaa ta'ee riqicha guddaa Abbayyaa irratti ijaaramee isa tokkodha. Ijaaramuun riqicha kanaa badhaadhina Itoophiyaa qabatamaan milkaa'aa jiraachuu agarsiiftuu guddaadha. Egaa jaallatamtootaa fi kabajamtoota keenya qophii guyyaa har'aa qabnu asumaan golumnaa turtii gaarii qabaadhaa. Laayik, sheer, sabskiraayib gochuun dagatiinaa. Galatooma.